Israa'el karoora Falasxiinota gara Itoophiyaatti godaansisuuf qabdu hoogganaa Mossad ifa gochuun dhagahame. Tarkaanfii falmisiisaa ta'een hoogganaa Mossad David Barnea tattaaffii Falasxiinota Gaza irraa gara biyya sadaffaatti Ethiopia dabalate USA'n akka deeggartu gaafachuun isaanii gabaafameera. Akka miidiyaan Axios gabaasetti hoogganaan Mossad marii dhoksaa Waashingitanitti gaggeessaniin Israa'el lammiilee Falasxiin qe'ee isaan irraa buqqaa fudhachuu ilaalchise Ethiopia, Indonesia fi Libya dirqisiisuuf akka ishee gargaartu gaafatte. Dabalataanis Israa'el lammiilee Falasxiin qe'ee isaan irraa buqqaa fudhachuu ilaalchise Ethiopia, Indonesia fi Libya waliin mari'achaa akka jirtu ibseera. Lafa qulqulluu yeroo tokko raajonni itti deemaa turan keessatti amma gaaddidduu sodaa fi abiddatu deema. Tulluu West Bank irraa kaasee haga daandii Gaazaa caccabeetti karoorri tokko mul'achaa jira. Karoora uummata tokko qofa osoo hin taane yaadannoo isaanii haquuf qophaa'e. Kun oduu qofa miti. Kun iyya saba tokko bakkatti fiiguu hin qabne, bakkatti dhokatu hin qabnedha. Tarii immoo tarii qofa bakkatti deebi'an illee hin qabani. Har'a garuu dhugaa jiru saaxilam, dhugaa dippiloomaasii duuba, dallaa waraanaa duuba, callisaa addunyaa duuba awwaalame. Gaaddidduu dippiloomaasii keessatti aarii waraanaa jalatti karoorri nama rifachiisu tokko mul'achaa jira. Kan hiree uummata guutuu bara baraan jijjiiruu danda'u. Torban kana addunyaan gara biraa ilaalaa turte. Garuu Waashingiten keessatti balbala cufame duuba ergamni dhoksaa tokko ni mul'ate. David Barnea itti gaafatamaan Mossad dhaabbata basaasaa Israa'el keessatti humna guddaa qabu callisee gara Ameerikaatti balali'e. Gaaffiin isaa meeshaa waraanaa osoo hin taane deeggarsas miti, garuu waan baay'ee gadi fagoo waan baay'ee dhaabbataa ta'edha. Akka maddeen Axios ifa godhanitti Barneaan qondaalota bulchiinsa Tiraamp walii wal arguun biyyoonni sadaffaan akka Ethiopia, Libya fi Indonesia dirqiin lammiilee Falasxiin Gaza irraa akka fudhatan dhiibbaa gochuuf gargaarsa gaafate. Yaada uummata guutuu biyya isaanii keessaa dhiibuuf dhiyaatedha. Barneaan Israa'el Ethiopia waliin mari'achaa jirti jechuunis gabaafameera. Ethiopiaan maaliif amma barbaachise? Waliigalteewwan biroo gaaddidduu keessa jiran walii wal qabsiisuu danda'u. Hidha guddicha walii wal qabsiisuu danda'u. Piroojeektii yeroo tokko qoosa fi doorsisa Tiraamp harkise. Tiraamp yeroo tokko yeroo wallabdeen hidha guddichaa ol ka'aa turetti Masriin hidha kana dhoosuu dandeessi jedhanii ture. Amma garuu hooggantoonni USA haala wal fakkaataa ta'een Ethiopiaan ba'aa adda ta'e akka baattuuf dhiibaa jiru. Baqattoota Falasxiin hidhicha walii wal qabsiisuu danda'u. Lafa qulqulluu yeroo tokko raajonni itti deemaa turan keessatti amma gaaddidduu sodaa fi abiddatu deema. Tulluu West Bank irraa kaasee haga daandii Gaazaa caccabee jirutti karoorri tokko mul'achaa jira. Karoora uummata tokko qofa osoo hin taane yaadannoo isaanii haquuf qophaa'e. Kun oduu qofa miti. Kun iyya saba tokko bakkatti fiiguu hin qabne, kan bakkatti dhokatu hin qabnedha. Tarii immoo tarii qofa bakkatti deebi'an illee qabaachuu dhiisuu danda'u. Biyya nagaa hin qabne karoora callisuu Israa'el gaaddidduu Itoophiyaa fi iyya Gaazaa dhuma hin qabne. Gidduu kana lafa West Bank dhuunfatame lafa seenaa fi mimmaaniif faalame irratti sodaachisni haaraan ni mul'ata. Naannoo Rabaatti Falasxiinonni buufata qubsiisota Israa'el seeraan ala haaraa ijaarame mormuuf karaa nagaan hiriira bahanii alaabaa qabatanii deemanii kadhatu. Waan isaanii loltoota Israa'el irraa gaazii mimmaan nama boochisu argachuu qofa ta'e. Namoonni gandaa lafti kun kan keenya jedhu. Haa ta'u malee qubsiistonni Israa'el amma tulluu kana to'achuun Falasxiinonni lafa qonnaa mataa isaanii akka hin seenne dhorkaniiru. Gara jabummaan kun kanaan hin xumuramu. Hawaasa West Bank kan biraa Raba Alkahaanaa jedhamu keessatti qubsiistonni Israa'el haleellaa gara jabeessa halkan raawwataniin yoo xiqqaate hoolota 117 ajjeesuun kaan immoo saamaniiru. Beellada maatii sooruuf yaadame rasaasaan rukutanii hataniiru. Ragaan tokko akkas jechuun ibse. Halkan qawwee qabatanii dhufu. Boruu garuu wanti ta'u hin beekamu jechuun dubbate. Kuni haleellaa bineeldota irratti raawwatamu qofa miti. Isaaniif haleellaa lubbuun jiraachuu irratti raawwatamudha. Eenyummaa irratti, lubbuu uummata tokko irratti. Gama biraan Gaazaan bakka namoonni 58 olitti ajjeefaman keessatti boombiin ammas kufuu itti fufe. Iyyi daa'immaniis addunyaa guutuutti dhagahama.
Hamas dhukaasa dhaabbataa dhaabuuf jecha namoota booji'aman hunda gadhiisuuf yaada dhiyeesse. Israa'el garuu ni didde. Giddugaleessitoonni Masrii fi Kwaatar keessa jiran araara guyyoota 60 giddugaleessa gochuuf rakkachaa jiru. Garuu kunis gahaa miti. Hamas amma waraanni kun guutumatti akka xumuramu barbaada yookiin homaa akka hin barbaanne dubbata. Dubbii himaan Hamas Abbuu Ubaadiyaa akeekkachiisa kennaniin Israa'el yeroo kana deebitee yoo didde gonkumaa gara waliigaltee gartokkeetti hin deebi'u jechuun dubbate. Israa'el gama biraatiin haga Hamas diigamuu fi hooggantoonni isaa ari'amanitti akka hin dhaabne cimsitee dubbatti. Garuu gatii akkamii ta'innam? Abbanni mootummoota gamtoomanii jeequmsa West Bank bara kana waggoota 10 darban keessaa isa guddaa ta'uu labseera. Tabajjii bara 2023 irraa eegalem lammiilee Falasxiinotaa 964 ol ajjeefamaniiru. Haleellaan qubsiistota 757 ol galmaa'eera. Inni kunis kan yeroo kamiyyuu caalaa olaanaadha jedhame. Lammiileen Ameerikaallee nageenyaan qabanim lammii Falasxiin tokko akka jedhetti Ameerikaan tokko dhiyeenya kana qubsiistotaan reebamee ajjeefamuu isaatiin ambaasaadara USA irraa aarii guddaa argateera. Ta'us callisni hawaasa addunyaa daran cimaa dhufe. ICJ'n kanaan dura Israa'el West Bank qabachuun ishee seeraan ala ta'uu labseera. Garuu eenyutu dhaaba? Eenyutu haqaaf dhaabbata? Amma tarsiimoon Israa'el jijjiirameera. Waraanarraa kaasee haga buqqisuutti yoo ta'u yeroo kana ijji addunyaa hunduu gara Itoophiyaatti deebi'a. Lafa lageen durii seenaa boonsaa fi hidhaa ol ka'aa jiru. Itoophiyaan amma wiirtuu obomboleettii ji'oopolitikaa keessatti of argiti. Dhiibbaa USA fi Israa'el jalatti baqattoota Falasxiin yoo fudhatte waadaa maaltu golga duuban galame. Lammiilee Falasxiin duraanuu qe'ee isaanii dhabaniiru. Beellada isaanii nagaa isaanii dhabaniiru. Amma lafa isaanillee dhabuu danda'u. Kuni waraana qofa miti. Kuni callisa gara jabeessa seenaa irra deebi'anii barreessuudhaan gaafiin jirus ni kaa'am. Addunyaan uummanni tokko callisee haqamuu isaanii ilaalamu. Yeroo hoolonni qalaman tulluu fudhatamanii fi samiin ibiddaan guutaman ni dubbatamu. Callisee haga yeroon isaa darbutti ilaalam. Addunyaan maqaa Falasxiin jedhu hin daganne. Gaazatti biyyee jalli gaddam. West Bank keessatti hoolonni dheeduu didanii ni boohum. Onnee miliyoonaan lakkaaman keessatti maqaa Falasxiin ammallee akka shugguxii dukkana keessatti dhukaam. Biyyi fi qe'ee yoo callisee hatame malli maali? Addunyaa yoo callistee ilaalte haqni maali? Garuu ammas ni dhaabbatum. Ammas ni kadhatum. Ammas ni falmatum. Yaa ta'u malee meeshaa waraanaa abjuu uummataa bilisa ta'e balleessuu danda'a. Addunyaa yaa yaadattum. Isaan baqattoota qofa miti. Isaan miidhamtoota qofa miti. Isaan ilma namaati. Seenaan isaanis hin xumuramne hin xumuramus.